السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردلتو تغيا أكمي بغانا غان نو يدني ورين غان نو يدني ديو خيسانو بغانا غان نو يدني جا أمالي وان بريدو قبدي إسلين دفنه هنو أمالي وما أبا من خيا خلي غنان قبدي دفه دبيتي نكسيتي تبوئي دبيجرا أكسيتي أن اللي نمانتنا بكا وجيتو بكا متناونتو قلو ديسي akkasitti ma golachallee itti dhaadate golachallee kunoo manarraa bahee jira. Asootti dhaadatu waan inni dhiira nama nyaatee dhugu akkasitti manan taa'u hojii shaaraa rabbee raqama isaallee ati kunoo yuutuubii jala kaayee ichi fudhadhu waan adda waligaaboo anis oromummaaf hin dhaabbadde obboleessa kee eegaan si fayyisee diina ta'e akkasitti gaafadhu natti kootu jeeni. Kalaas akkasitti golachillee bayaala jira wanni ala bahee jiruuf. Dhimmuma abbaa mana kiyyaa kanaafi akkasitti dhaadannaa tuqaa gaarii miti dhiirti dhugaa ija walitti dubbatti ija sanii dhaabbatee walitti dubbatu ammoo miidiyaa gubbatti dhaabbatee waa'ee kana haasa'u wama fedhe haasa'u yoo inni kaballeessitoo Oromoonni jirti Oromoo as keessa yaamee akkanaa jedhanii sila fakkeenyaaf sila badii qabaatee dubbachuu qabaa ammoo wama kanarraa kan ka'e kan yaa'ii haasee obboleessisaa wallaanee fi akkasitti immoo isallee inni nama nyaatee dhugaa keessaa bu'eeti dhaabbatee miidiyaa irra bahee dubbachuu jira dhiira gaaniinis dhiira akkasaatiif irraan dhoorka jeebee alatti akkasitti hordoftoota kiyya gaaniillee duraaniin harkatti ergadhee dadhabee jiraan waan gartanii waan hin haaree deebee isinii mumite haala hojii irra jiru ammallee deebee dhaadannaan isaa tarmatanii olitti malee tataanii gadiillee miti. Akkasitti waan hin godhun qabu dadhabeetiin jira furmaata gama kiyyaatillee dadhabeetiin jira furmaanni inshaallah furmaata dadhabeetiin jira shororkaa'ee hin nyaadhuun dhuguwanillee wallaahi laazii waan hin keessa jiru qabu akkanumatti niraarii waan hin jiru qabu ija hirriiban qabu akkanumatti yaaddoo jiruu biyya namaa kana keessatti inni shororkaa kana narra dhaabee jee mucaa silaa gammachuu dhiiseeti obboleessasaati mucaan kun obboleessaa yaa jee gaddu jira. Gadduma isaa kanaatu naasu jira baay'ee takka aaree wallahi miidiyaa kana gubbatti ol beellee silaa dubbachuun fedhumoon tiyya guutuu naan agartu jiras gubbatti ol bee yuutuba kana kan duraanillee yaaliin qabneef banee Oromoon tiyya bahaa kibbaan ta'u hundinuu naan agartu jee waan kana ol bee haasee ammoo waan kana sirrii malee haasee wama sirrii haasees mee asirratti koomitii naa barreessanii akkasitti dadhabnee waan hin jiru wallaalee wama kana wallaalee halkanii guyyaa wallaalee. Guyyaa fi halkan adda beekutti hin jiru guyyaa adda beekutti hin jiru waan hin keessa jiru hin jiru nyaata dhugaatii beekutti hin jiru aduun tun dhiitee narraan bariitu yoo baate narraan dhiitu yaada keessa waan hin keessa galee kana keessaan jira akkasitti eegaan fiidiyoo san waraabee maxxanse booda idaati kanarra naan jirta diina kiyyaa mana keessa jira atuu idaanuu sibiinni ol keessa harka innillee mana galuu dhiisee akkasumatti ulee deemee jira hogguuntidoo wala jawwaalli isaallee akka waan hidhaan na fakkaatti. Kalaas dadhabeetiin jira kalaas ittillee goonallee aara saniin itti dhiisemee guyyuma inni dhufu ilmoo qabaa masluufa qabaa yoo deemee dhufe ambagaa fi yaamee guyyaa inni deemee na dhufe nama ambayyoo kootaamee natti gurbaan kun maraatee jira hidhaajeetti harkatti rigaddaa yoon dadhabee waan hin godhun qabu kalaas yoon dadhabee gaa'oon ambayyootti yaamee ambayyoon dadhabde maal hin godha akkasitti mataa fayyaan hin danda'u akkasitti ambatte yaamee ambitii yoo dadhabde waan hin godhun qabu. Obboleeyyan kiyya gaawwanni hin godhin jirtu rakkachuurra nyaataa dhugaatii wallaaleetiin akkanumatti taa'u jira akkasirra gaa'oo eegaan waa hunda iraaruu kanarra firraa dhiiseetiin itti cufee biraa deema daa'ima isaallee akkaan godhu qabu nama shanyii waliin feene nama shanyii fi akka shanyii fi maraattee shaaraarraa qumaamaa guurtu fedha akkamittiin duuba garaa kanarraa waa dhalee waa gizee takkara lama guundhalellee garaan na baqaqaa garaa kanaaf hin baqaysu asitti. Gizeedhaan irraa mala dhaaddaa amma ambayyoo fi jaameeti yoo dadhabanis danda'anis adda baafadha. Akkasitti inni kunillee golachi kunin nama waan biraata kan goone wasana walitti hin qabanii ooluu walitti hin qabanii walitti hin dhiyaatanii biyya waliin beekanii akkanuma dhaabbatee Oromummaa kanallee Oromummaa kana jechuuf dhaqee mucaa isaanii kana wallaane akkasimmaa wallaane jee diinummaatti qabatee eega inni diinummaa qabate anillee mataa kiyyaan diina na qabatee jira. Akkasii biiftuu sanii fi kanarraa miidiyaa kanarratti guullaale isaanii wal qabatee wal jala yaa waa wal bira jiraatanii dhiisanii hin beeku akkasitti gaafirrumaa ilaalillee dadhabee jiraamee harkatti ergataa yoo inni deemee masluufa ilmoo qaba mee ilmoo fiituu yaadatee dhufe amma mee ni ilaalaa ilmoon masluufa saniis hin qabdu
nama saa tokko arkee kan inni itti dhaamu qabu biiftuu inni hojii deemsa illee arraqamaa sin qabu eessatti arkeeti mee saahiba tokkoon qabu saahiba isaa hunda nama hunduu isaan lolu jira arrallee deebi'eeti maaliif mana naa hin eegin baarii maaliif naan dawwalin jee baaritti illee dubbatee jira. Wanni takka Oromoon guutuun duraafutti hin jirtu Oromoon miidiyaa kanarra jirtu guutuun isa duraafutti hin jirtu kanaafuu nama kana amanee abbaa mana kiyyaati jee waan hin bira taa'u qabu lubbuun xiyyaa hunda rakkattee bakkaayyoon oolee bulee inni mana galellee akka narraa gabaabsu jeetiin lubbuu xiyyaa godaan seenu jira ammoo saniifuu natti hin gallee waan inni karoora tumachuuf ala kana galee taa'u jiruuf hin beeku guyyaa dhufellee garuu akkasiin dhumattee gizeeniin mana daddaa finjaa akka takkasiitiin jaa waan jettamee asmarra naa deemsaa yaan bayyoo gaa mana taa'ee waan eeguna makkanatti anaannatuuf aan intala dhalaati beeku intala dhalaatan beeku sugantiin goolma dhiiraatuuf anaannatu akkasittiin afaan wallaaleetumaan jiraatan makkasiitii jiruu natti hadhooytee jirti yaan bayyoo mee waan jirtan isinuu jecha kanarraa mee waan naa deebistan isinumaa beekaan jaa akkasitti anillee wallaahi mataa kiyya kanaan hiraaree dadhabeetiin jira tanumaafiin asirratti ol ba'ee miidiyaa kanarratti furmaanni waan dhufe jee dubbadhe isa kana dadhabeetiin jira akkas jee waan ol ba'ee dubbadheef inshaa Allah rabbi alaafisu anta tiyyaa nagayaa irraa alaan jira oromummaa malee tatiyyaaf tasaanii adda dhaabbachuun gabaabduudha abbaan fedheewu ilmaan akka fedhe yoo jooree waliin ta'e wal biraa deema. Ilmoo takkitii tanaajee garaa siif hin qucaacu ammoo tanuma oromummaa gartee oromoon akka as gubbaa rakkachuu jirtu taraan garaa kiyyan oogisu jira oromoo taanii fi taanirraa tan inni gartee inni kun oromoodha oromoo taanii fi taanirraa buutanarra adeerri isaa yoo biyya wal godhan biyya namaa keessatti biyya alagaa jiran yoo isaan waliin qaban akkamiin wal qabatan oromummaanu biyya namaa keessa wal qabannee abbaa fedhe wajjin obboleeyyan taane akka obboleeyyanitti wajjin jiraachuu jira eenyu obboleessa fiitii wajjin biyya tana jira tokko obboleessaaf obboleettiin biyya keessa jira malee eenyu jira akkasitti waa'ee biyyummaa ta dachii neefti dachii beeka namni irraa deeme malee dachiin mata dachiin hin dhumtu dachii dhaabbatee dachuma dubbata dachumaa duraa mul'ata akkasitti dachii yoo fedhaatti galu akkasii alhamdulillah rabbil aalamiin aanellee nu fayyee jira akkasitti obboleessi keenya nu fayyee jira gammannee nuti immoo inni immoo gadda jira gammachuu oromoon itti jirtu tan quban qabu gadda biraa keessa jira akkasitti aarisaa kana waan hin juufi waan hin dhiisullee addan beeku yaa oromooti akkasitti yaada seenee jira halkan kun halkan lamanattaan guyyaa lamanattaa akkasitti wallaahi yaaduma isaan galee jira mee akkasitti yoo daa'ima isaa kana yoo yaadeefu inni waa namni obboleessa fiiti yaadiin daa'ima fi kan firaa dhaleefis waa yaadu obboleessaaf daa'imni fi tokkuma guyyaa rabbi naffide mee yoo rabbi naffide akkasittiin amba fiyyaame amba yoomee harka akkana naan jira gurbaan kun miidiyaa gubballee harku jirtanii yoo dandeessan qabaadha maraataa fi abbumaa hidhadhaa oromoo jee yoo dandan haa hidhatanii akkasiin jaa yoo dandan haa hidhatanii anammoo taganaa jiruuti yaabtasaa ganaa wajji jiraachuu hin dandeenyu namni obboleessa fiitti gammachuu obboleessa fiitti gammadu naaf hin gammadhiiseetiin jira eegaan inni waa'ee kana ofi keessaa bayeetiin jira irraa kutadheetiin jira abdii isarraan qabu akkasitti mee tammoo isa dhaadatu kan ammoo golochinii dhiira akka isaatiif irraa dhoorka ammoo yoo dharkan dirree sanirra dhaabbatee namni fuula ol bira dubbatanii nama firaa dhoorka kabajaa oromummaa tanaaf dhaabbatee narraa hidhaa jechuu jira namnummaan tokko ka dhaabbatee as dhaabbatee nama bira dhaquutti hin jiru deemee intala biiftuu san bira dhaqu jiru biiftuu bira dhaqu jira malee dirree bahee deemutti hin jiru olleenuu isa deemeetiin barbaadu jira shukkutii jechuu jira shukkutii tanillee akkasitti oromooti gaawwanni kun waa sirrii miti akka hanga dandeenyu gorsu jirra gorsa keenya fudhachuutti hin jiru isinillee gorsuma jirtanii lakkuma isin gorsitaniin keessa fiigu jira asoo waa beeke hayyee oromooti badiirraa na qabdanii jeeti isin galatoonfatee deebuu qaba akkasin inni nama waa beeku miti kun dhamaanii asoo dallaallatiin inallee itti seenee ilmoo irraa dhale akkasitti mee khalaas silaa'uu hireen bakka nama buuftun beekani warra akkanaa kana fa nama buuftee adda filachuun isin taatu akkumatti seente gartaa gurakkatte gartaa akkasitti rakkadheetiin jiraa bakka jirtanii du'aayii anillee naa godhaa wallaahi obboleeyyan kiyya du'aayii naa godhaa rabbi isa kana jalaa si haa baasu jaa du'aayii naa godhaadha tuwwaa bultii miti bultii kana kana keessa rabbi si haa baasu jaa du'aayii naa godhaa hin jaa akkasitti ayyeemee rabbumaa jira waa hundaafuu tanuma kanaati inshaallah kara rabbiin itti fixee jira ammoo isa kana inni namaan ajjeesa jee deemu fiif du'a
هادو أوان نقاش قبو دراني كيساب هجرة أكست يو فرعادو فرعادو سوساد دريرة رابطين ما رادا تجرا الرمبو إذا أتكبو قبدا بحار سفاني مالي بناني من جيه رقم بحار سفان بربادو جرا أكست يو أفين اللي أكا فرعاتا وارمو نقاش قبو mana kanallee amanaallee mana kiyyaje amanee taa'utti jiru fedhe halkan mana saati dhufee lubbuuti yana raaga baabsaa as gubbatti illee gizeen bee haasoo sodaachaatiin haasoo tolchumee akkasiitiin jaa hordoftoota kiyyaa khayrii rabbi haa godhu akkasitti hanqaaf hiidutti nagayaan naa turaan jaa akkasitti mee anillee nama haaraa laayik sheer godhuun dagatinaa isiniin jaa waan akkasiitti mee hanqaaf hiiduu biraa qabadhee isinitti hin deebi'u hordoftoota kiyya nagayaan naa yiraaddaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جاب بغنا